Mala nani hojjedhu keessa mucaa umriin isaa waggaa 18 sanaa ol ta'utu jira ture. Yeroo baay'ee na doorsisa. Akkasumas immoo yeroon kutaa ciisichaa isaa qulqulleessuu dhaqu yeroo meeqan wallaasoo wal qabnee toliyyuu harkaa ba'e. Guyyaa dheengaddaa garuu akka chaansii jarri mana hin jiranii gaafan kifili isaa qulqulleessuuf seenu jalqaba inni ba'ee ture hiriyoota isaa wajjin gabbayee ture. Inni ba'ee nan qulqulleessa jedhee gaafan seenu ani nagarree karaa inni deebi'ee dhufee na qabatee nagarree gaafa na qabu wallaasoo wal qabne nan kunfisee ofirraan darbee gaafan darbu sana garuu lafanni itti garanitti kufee rifadhee waanan jiruuf hubachuu hin dandeenye garuu ani fiigeen biraa ba'ee ashama harka fuunee akkam jirtan hordoftoota chaanala kooti kan taata marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif baay'atu akkam turtan akkabsaa kana keessan ana obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa akka maatii qoturtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata na biraa qabdu isin jechuu jaalladha. Akkuma jalqaba irratti argitan kana jechuudha obboleettiin keenya kana duras viidiyoon hojjedhe tokko keessatti waa'ee ishii isiniif himee jira. Namoonni viidiyoo koo ilaaltan tarii yaadachuu dandeessan jedhee yaada torbeedhuma kana keessa jechuudha. Mucayyoon kuni Itoophiyaawii taatee afaan ani dubbadhu yookaan afaan Amaariffaas Oromiiffaas hin beektu hadiyyaadha. Na bukkee jirti yookaan ollaa kan keenya dallaa walitti jira isiniin jedhee ture. Haa ta'u malee mucayyoon kuni gaafa isheen mana keessatti waan akkas na mudatee ture. Mucaan isaanii yeroo baay'ee gaafa nani kifili isaa qulqulleessuu dhaqu wantoota hin taane waan tokko naan jedhaa ture. Garuu afaan isaa sababa hin beekneef waan inni jedhu naaf hin galleef arrabsee zim jedheeni. Guyyaa kaan garuu naqabee achiin wallaasodhaan harkaa ba'ee niititti himnaanis hissobda naan jettee turte. Amma yeroo kana jalqaba hawaan taateef afaan sababa hin beekne haaraa waan taateef hundumtuu haaraa sitti ta'ee obsii wanti hundumtuu akkasuma gola namaa waa baay'ee nama mudata garuu fuula ittiin godhini. Yeroo isaan mana hin jirres immoo kifili isaa sana seentee hin qulqulleessini jedheen hin ture. Haa ta'u malee mucayyittiin afaan Amaariffaas badaa sirriitti sababa hin dhageenyeef waan inni jedheen faaratti nan hubanne inni gadi ba'ee jettee kifili isaa qulqulleessuuf gaafa dhaqxu inni immoo iddoo deemee deebi'ee itti dhufee wal qabatanii mucayyoon kun isinitti meera daa'imummaa illee ni qabdi. Obboleettii ishee akka jetteetti waggaa 20 hin guunne naannoo waggaa 18 jirti. Ijoolleen biyya Arabaa deeman jettee maraattee deemte malee gana daa'ima jettee turte obboleettii ishee jechuudha. Kana dura obboleettii ishee dubbiseera isiniin jedheera. Kanaaf mucayyoon kun gaafa mucaan olitti seenu gaafa wal qabatan darbiti ofirraa gaafa darbitu sana gara itti kufee nagarree garuu mucaanii teebilii inni kompiitara irra godhatutu dha'ee jedhanii amma mucaan mana yaalaa jira jedhanii mucaan hamma mana yaalatii waan inni ta'e hubatamee tooni ba'utti jettee balbala akkana ni gara saalooniitti darbii balballi immoo tokkoon ba'ama gara oddootitti yoon achi ba'ee balballi kan na baasu hin jiru natti qollofte ho'a keessan taa'aa jira garuu waa'umaa gochuu hin dandeenye naan jette dallaarraan baatee ani waan tokko furmaata gochuuf hin dandeenye maaliif kan keenya dallaan kaameraadhaan marfamee jira. Kanaaf obboloota komee maal gochuun qaba. Ani akka namoota kaanillee TikTok kanarra bahee guyyaa tokko viidiyoo dalagee hin beeku. Haa ta'u malee odoonan TikTok irra bahee afaan Amaariffaatiin viidiyoo hojjedhee namni ishee beeku wayi nam tokko lama hin dhabama jedhee hin yaadu. Kanaaf mee furmaata keessan kana godhi. Ani mammaatitti waan kana godhi sana godhi wanti hin jedheen tokko hin jiru. Jarri sababan akka isheen as jirtu beekuuf waan tokko hin godhan lubbuu hin baasan jedhee yaadu yoo mahiisisan malee jechuudha. Maalifi waan jedhu waan godhutu na cannaqe keessa kootti jechuudha. Maal gochuun qaba? Maalin jedhaan maalifi mucaan amma darbamu kufuunsaa sirriidha. Isheen iyyuu kun amanaa jirti. Waan godhu kas immoo akkana godhi jechuudha. Maaliif na baasi jetti isheen eessattan baasa? An nama tokko iyyuu hin beeku alarraa. Akkasumas immoo namni na baasi gaafa jedhu ani ijoollee alatti badan kana tasuma hin jaaladhu jechuudha. Maaliif wantoota hedduu nama mudata. Haa ta'u malee amma sana ta'uudhaaf kana dura kan isheen jechaa turte jechuudha. Na baasi kan jechaa turte. Amma garuu balballi itti qollafameera achi bahuu hin danda'u jettee jirti. Ani gibbii qulqulleessa gaafan jedhuun ganama kan ishee argee jechuudha. Kanaaf iyyuu wanta godhumee waan kana godhi akkas godhi jedhaati yaada keessan koomentii jala naa kaa'a. Maaliif TikTok irra bahee isin sob guyyaa tokko viidiyoo wantoota akkanaati jedhee guyyaa takka dalagee hin beekusi yoon hojjedhe dhufeetuma YouTube kana irratti hojjedha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isheen immoo afaan lachuu hin beektu. Oromiffalleen dubbattu, Amaariffalleen dubbattu. Maal gochuun qaba? Obboleettii ishillee Amaariffa kana badaan haasoftu. Kanaan achi taasoo dhiisteet kan biraan attas deebisti. Kanaan sagalee kaayoo dhiiste waan biraan haasofti. Waan gochuu qabu hin beeku ani. Maaliif?
baay'ee tokko giraan aggaabba maaliif jennaanii kan keenya kun dhugaan isin jedha ijoolleen carraa gola namaa keessaa hin beeku guyyaadha guyyaatti bakka waan isin cannaqu waan isin dhiphisu qofa jechuudha kan isin agartan kan isin dhageessan jechuudha mucayyoon kun walumaa galatti haaraa maal gochuu hin danda'a dhugaan isin jedha baay'ee tokko keessa koo na cannaqe waan gochuu qabu hin beeku maaliif na baasi jetti baasuu hin danda'u amma jara kanatti osoo akkas jedheeni oggaa akkana isaan fira yeroo kamiifiyyuu yeroo nagaa waan anan jedhee sanadhee gaafattu asirratti malee amma ammoo waan akkas on jedheeniitti dubbadhe jechuudha ndaa'umnattas garagarti isaan yeroo akkanaatiif fira isaan xalaata ta'anii yoo jiraatan jalqaba jechuudha yeroo kana fira ta'u kanaaf mee maal gochuun qaba maal godhee akkamitti mucayyoo kanaan achi baasee dheessan keessa baases nam tokko hin beekone biyya kana keessa dhufee manuma kana galee fakkeenyaaf ijoolleen tokko illee guyyaa tokko ijaasaa ba'u akkasumas immoo ijoollee wal bira dhufa amma fakkeenyaaf ijoolleen gara Dubaay Beerut hojjetan wal bira illee dhufu ijoolleen ollaa hojjetu jechuudha ijoollee biyya ofii kan ta'an garuu asitti waan akka sanaan jiru ani isinis sobu guyyaa takka ijaasaadha waan jedhamu mana kanaanis baheen beeku eessayyuu deemeen beeku yoo naqee suuqiyyuu waggaatti gizee takka kanaaf maal gochuun danda'a nam tokko hin beeku fakkeenyaaf nama afaan isaanii dubbatan ijoollee hadiyaa ta'an immoo nam tokkoyyuu hin beeku jechuudha kanaaf mee furmaanni kana jedhaati naaf himaadha maqaa abbaa isheeyyuu hin beeku maqaa ishee qofa hin beekaan gannas jedhamti maqaa abbaa isheeyyuu hin beeku maqaa ishee qofa malee jechuudha biiroottis bilbiluudha biiroo ishee irraa dhufte kana irraan dhufe miti kana duras waa'ee biiroo ishee gaafadheen ture garuu obboleetti ishee nama mucaan ishee ergee bilookii nu godhe silkii irratti cufate naan jettee turte kanaaf obboloota koo walumaa galatti waan hin godhu keessa koo na cannaqeen bahee isinitti dubbadhee namoonni furmaata hin dhabdanii mee koomentii jala naa kaa'adha walumaa galatti waaqayyo ishee duuka haa ta'u waan tokko wanti gochuu danda'u hin jiru haa ta'u malee garuu amma as jirtutti lubbuu waan tokko hin godhani garuu hin hiisisu keessattuu biyya haati immoo hidhaansaa sirriitti cimaadha hin hiisisu mucichichi dhuguma miidhameera taanaaf hin hiisisu birrii ji'a sadiin of harkaa qaba jetteerti fudhatan jettee na harkaa fuuteerteette jaartiin na harkaa fuutee uffata kollee fiddee dhoskiteerteette kanaaf kana keessatti mee ani maal gochuun qaba dhugaa baay'ee tokko na cannaqaa jira baay'ee giraan aggabbaa jira wanti gochuu qabu jechuudha maaliif hin beeku bichaa namni furmaata hin dhabdanii mee akkas godhe jedhaati yaada keessan naaf qoodadha akkasuma immoo ijoollee hadiyaa ta'an kan naannawaa tokko hojjetan keessattuu ijoolleen Dubaay bakka tokkotti nama 3-4 taatanii hojjetanii bakka akkasiitti nama afaan akkasii dubbatu yoo argattan isin bukkee jiraatan keessan naquun nama dhugaa rabbi jechuudha maaliif fakkeenyaaf isheen akka ta'etti dhokadhee silkii kan kootti kenne silkii osoo qabaatte ko baay'ee ariifii ture silkii hin qabdu waan tokko farkaa hin qabdu amma yoona erga dhufte ji'a 8 moo ji'a 9 keessatti silkii hin qabdu osoo silkii qabaatte namni silkiidhaan waan akkas godhe kana godhe jedhee nama walii shigee afaan ishee irraa dubbata haa ta'u malee mee namoonni ijoollee hadiyaa ta'an sun bukkee jiran akka isaan keessan naquun namaan akkasumas immoo lakkoofsa isaanii namni beektan naa kennaadha maaliif mucayyoon kuni ani osoo kaatee waan tokkoyyuu taate namni dhufee toonii waan bukkee jiru information ishii nagaafachuu danda'a waan immoo information ishii haala shan keessa jirtu yoo ishii silkii qabaatteen maalirraa akka keessa eessa akka jirtu hubachuu danda'a silkii hin qabdu maal gochuu hin danda'a gibbii tokko keessa miti dallaatu walitti jira malee gibbii biraa keessa kan isheen jirtu jechuudha gibbii kana keessa miti kanaafiyyuu namoonni akkasii sin bukkee jiraatan lakkoofsa isaanii naa kennaa wayii immoo keessan akka isaan naquun naman taasisaa maaliif telegiraamni koosumarraan piroofaayilii kana jala hin jira sababa ta'eef jechuudha kanaaf obboloota koo walumaa galatti dhugaan isin jedha waa'een ijoollee biyya arabaa kun hedduu takka nama cannaqaa jira hedduu takka baay'ee jechuudha baay'ee ani maaliif waan godhu hin beeku kanaaf mucayyoon amma suuraa iskiriin irra kaayatuun illee jechuudha viidiyoo ishee ilaalee ani mucayyoon kun viidiyoo kana reefuun argee garuu erga viidiyoon kun miidiyaa irra ba'ee torbee guutee jira mucayyoon kun odoo isheen hamadame ishee viidiyoo waraabati yeroo isheen kootu jettuun kan isheen achirra gad of lakkistee jechuudha ani jalqabas waan afaan oromoo dubbattu natti fakkaate gisee tokko nan sagalee ishee sirriitti hin dhaga'amutti jedhee hin beeku garuu namoonni beekan hin dhabamanii maaliif tiktook kanarra ijoolleen asiifachi duweetii godhee jira asiifachi postotanii jiru gaafan sana laale jechuudha cinqanni gaafa itti baay'atudha kan namni akkasitti of gadhiisu jechuudha walumaa galatti waaqayyoon waa'ee obboloota koo maaliif kan keenya kun irraa dubbatamee hin dhumu gisee kamiyyuu jechuudha rabbiin biratti immoo namni of eeguun barbaachisaadha egaa wanti ani isinitti dhaammadhe kuni adaraa isinitti haa ta'u lakkoofsa akkasuma nama hadiyaa ta'an ijoollee hadiyaa kan beektan lakkoofsa isaanii naa kennaadha
kanaaf obboloota koo namni tokkorra tokkotu irra furmaata fiduu danda'a waan ta'eef kan amma keessa koo na cannaqee bahee isinitti dubbadheera isin immoo furmaata naaf laadhadha. Kan akkasitti namni naannawaa keessan jiru isaan ijoollee hadiyyaa ta'anillee keessan na dubbisuu illee dandeessanii. Kanaaf iyyuu waan kana godhi naan jechuu dandeessa. Maaliif jennaani ani amma wanti na cannaqe tokkoffaan ani manaa bahee hin beeku. Ijoollee baharanii kana keessa jira nam tokko iyyuu namni walitti dhufeenya binnama akkas bahee guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko ijoollee biyya keenyatti wal argee guyyaa tokko waliin kolfee tapha hin jiru jechuudha. Walumaa gala yoo suuqii dhaquudha guyyaa takka waggaa keessatti ishee si'a takka yoo hin bahee jechuudha. Kanarra kan na cannaqe kan na dhiphise jechuudha. Kana dura gaafa rakkoon ana dhuunfa kootti gaafa na mudatu sana Facebook irra baheeni kananani miseejii postotee tooniyyuu achi ijoollee lakkoofsa hin baasinaa kennanii kanan dawwaladhe jechuudha. Kanaaf iyyuu ani amma isaanitti yoon dawwalee mucayyitti dhawwallu gahinaan jechuu danda'u. Lakkoo bilbila hin qabdu. Yoon immoo asii bilbilee tooniyyuu warra hin baasii waamee gaafsa isaan dhufanitti immoo mucayyitti yoo asii fidanii deeman illee maa wanti hin beeku hin jiru sana keessa natutti gaafatamtu ta'a wanna nu bannetti akkamitti nu waamtinaan jechuu danda'anii. Inna giraan aggaabbaye baqa waan isaan beeku garuu keessa koo na cannaqeera waan godhu furmaata hin beeku. Kanaaf iyyuu yaada keessan na kaada. Kana gadduutti garuu eregiyyuu hin geessan natti fakkaatu ganama kanii kan rakkoon kun ishee irra gahe kaleessaadha. Kanaaf ganama kana ishee dubbise immoo jechuudha. Ammaaf waan tokko irratti raawwatan jedhee hin yaadu. Maaliif jennaan keessattuu biyya kana keessatti seerri isaanii baay'ee cimaadha. Lubbuu namaatirratti waan tokko takkaan fudhachuu hin danda'ani. Garuu hiisisuu danda'u. Walumaa galatti ni hiisisu. Sana kamaal godha marii. Aggaadhaamidha. Maaliif namni baay'een hojjedha malee akka waan isa mudatu akkasumas immoo akka itti deebi'ee galu sababa hin beekneef osoo waan tokko irratti fudhachuu baatanii tarkaanfii tokko irratti fudhachuu baatanii hiisaniis baay'ee dasna jedha. Maaliif jennaani fidhattee tooni ni baati jechuudha. Mucaa lubbuun hin darbin malee adabbiidhaaf ji'a sawwaggaarra sanatti faradan jechuudha. Kanaaf iyyuu keessa kootti kun ilaalcha kan kooti kana yaadatii jira jechuudha. Maaliif dhugaan isin jedhaani na cannaqee naan akkuma amma dhaga'een kana nani viidiyoo isin waraabatii jiru jechuudha. Waan godhu waan qabee walii gadhiisuu wallaalli sabateef jechuudha. Itti meellee jira. Osoo nama sirritti afaan Amaariffaa sana sirritti dhageessi ta'eeti ani itti meera yeroo jarri mana hin jirre kifilii isaa sana seentee tasuma hin qulqulleessin hin jedheenan. Amma gizee jarri jiranitu yoo iyyitellee namni si dhagaa sabateef hin jedheen. Garuu isheen nan dhageenye mucaan gadi ba'ee jettee fiigdee qulqulleessuu gaafa dhattu inni immoo qabatee qabannaa wal qabatanii wallaan sodaan ofirraan darbeettee hin beektu kan isaan humna hin qaban afaan malee kan isaanii keessi isaanii amma keenya jabina hin qabanii mucayyittiin ofirraa darbiteerti lafatti kufeen agarra isheen ergasii warri dhufanii achi kaasaniiti kan mana yaalaa geessan jechuudha. Egaa obboloota koo walumaa galatti haasaa isinitti hin dheeressu dhugaa dubbachuu baay'ee tokko dadhabaa jira waan ta'eefanii. Kanaaf iyyuu namni kana waan akkasii godhe jedhaati yaada naa kaa'adha koomentii jala jechuudha. Ani guyyaa tokko keessaa tokko TikTok irra bahee immoo dubbadhee hin beeku. Kanaaf namoonni immoo dandeettii akkasii qabdanitti maqaa abbaa ishee gaafadhee ta'u isinitti himaa dubbadhaatini mee furmaata yoo namni ishee beeku namni naannawaa ishee kan ta'e akkasuma ijoolleen adiyaa jiraachuu danda'anii dhufanii ta'uu akkasuma bilbilanii illee jechuudha. Ishee barbaadu rakkoo kana keessa baasuu danda'a sabateef jechuudha. Maqaa ishee Gannat jedhama kan abbaa ishee garuu hin beeku gaafadhee isin himan isin jedha. Akkasiin isin jedha obboloota koo dadhabeera dhiifama naa godha dhugaa dubbachuu illee haga dadhabutti jechuudha. Kanaafuu kanumaafan dhufe waan irra gahe immoo deebi'ee viidiyoo biraa kan isin hojjedhu ta'a akkasumas immoo keessan illee na qunnamtanii furmaanni kan argamu yoo jiraate jechuudha. Walumaa waan hubannu ta'a hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan naaf turaadha. Adaraa keessanii adaraa isin irra kaa'ee jira ishee.